mucaa yookaan dura waa afaanii qabeen beeku sii galee namni yookaan suni bahee faxariin yoo faxar argate maal ta'a daddafee danjaba garaa kan guutu jechuudha mucaan dura waan argine intaloon mucaa dirqamaa qabdee of bira fiddee ni faxarsiiftee mucaa irraa deebuu dadhabe kanaafiyyuu wanni akkanaa kun hin danda'amullee hin taa'amullee kun gonkumattiyyuu. ميوت الرجل تا بريد اوكي يعني خيال بريد هذا صح يا نراد كيجرا osoo mucaa bakka takka murtii fi tapha jaajati mana keessatti miiluma kana ol qabee bulaa jira mucaa rakkataadha. مالي ما دندا اگر وانا بيتن ياد سبحان الله Wallahi tatanii rabbuma beekati fi numatti illee nagarre waa dadhabee fi waa danda'e isaa quban qabnuti. Garuu akka nuti ilaalcha keenyatti akka shallagitti waan danda'u nuti hin fakkaanne gurbaayyoo silaa korbeessi waxateen korbeessa guddaa maddii fi yoo taate malee. إيه مسكينة والله إيه سمار كتيسين اسمان إتيم مدالا والله ما جت ولا جرو باي سنة ما تيجا إن من ما تروان كنا دلقو يكا كودا يسين إيه أنا ندرج تنجرا خلاص سربات تنجرتي نمتتي كمان ما كتير منا ani warra dhiiraatiif kan hin daamu maqaa dhiirummaa keessanii eeggadhaadha. Hin heeruminaa fuudhaa of taa'aa jiraadha. Of taa'aa deemaa iftahaadha jiraadha jireenya keessan keessatti kanuma. إن رومينا فودا Hin heeruminaa fuudhaa waan isin olitti irra rayinaadha. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشباب حركة فونه كم جرتن ilmaan Oromoo kanneen biyya alaaf biyya keessa jira jirtu irra deebiin baga gara chaanaalii kanaa nagaan dhuftan isin jecha warroonni chaanaalii kanaaf haaraa taatan subscribe godhuudhaan maatii kiyyatti dabalamaa isin jedha mee akkam jirtan baga jiraattan isin jedha egaa jechuudha ajandaan keenya har'aadha akkuma viidiyoo jalqabarratti agartan kana jechuudha viidiyoon keenya har'aadha akkuma jalqabarratti agartan kana maal jedha mucaan xiqqaa sun intala guddoo tana fuudhe jechuudha. Mee maaliif fuudhuu danda'e? Akkasumas dubbiin kun dhuguma moo piraankiidha moo mee wanni kun waan akkami sooshaal miidiyaa kanarratti ajandaa ta'e mataa nama dhukkubsaatee jira jechuudha. Kanarraa mee waa xiqqoo gurra isin buusee takka lama jennee bira dabarraa nafaana turaa obsan subscribe fi like hin irraanfatina isin jedha. Mee kanarratti jechuudha intaloon tun mucaa xiqqaa kana akkuma agartan kunoo viidiyoo isin agarsiise kana jechuudha mucaa xiqqaa kana mee eessa geessiti mucaan jechuudha mee ani dirqiidhaan si fuudhe moo wal jaalan dirqiidhaan si fuudhe moo akkamitti si fuudhe jechuudha akkamittiin ana ati na fuute laakiin fuudhan jedhamu kun jechuudha ishiituun isa fuudhe jechuudha mucaan xiqqaadha mucaan waan akka hin beeku mee jettee yeroo dubbistee viidiyoo waraabtu jechuudha miidiyaarra gallakkistu isa jechuudha. Warri keessan haadhi tantee ummaan tantee akka malee qanyisaa jirti dheekkamaa jirti waan ta'eedhaafuu na lolaa jirti mee ati waan kana hordoftoota kiyyaaf ibsii jetteen ati hordoftoota kiyyaaf ifa galchii akkasuma immoo uummata Oromootiif illee waan kana adda baasii jettiin jechuudha. Yeroo san maal jedhanni lakkii silaa dur hin jiru shamarran dhiira fuuteen dur hin jiru dhageenye anumatu si fuudhee jedhan jechuudha. Wallahi nama ajaa'iba wanni kun jechuudha dhugaadhas jechuudhaafis namatti ulfaata kijiba jechuudhaafis waan namatti ulfaatu tokko jechuudha. Ati nan fuunee anatu si fuudhee mee intala guddoo tana mee ilaalame anatu si fuudhee ati nan fuunee anatu si fuudhee jedhan jechuudha. Hayyee mee anaafisi maallaqaan si bite moo akka uummanni jedhu kana jechuudha maallaqaan si bite moo wal jaalanneeti jedhan jechuudha. Ani akkas jetteen jechuudha. An gaafa duraadha yeroo wal jaalannu san akkuma namni wal janajjanee online irraa wal janajjanee wal jaalatu san akkasumatti wal jaalannee turree akkasumatti wal jaalannee yeroo ati immoo waa'ee jechuudha si waliin wal qunnamee si waliin jiraatuu danda'a jechuudha barbaadaa sitti dabalamuu barbaadaa yeroo ati jettee na gaafatte san ani siti meen turee waliif hin taanu ati ani guddoodha nama sirra guddooti sin jedheeti turee jetteen laakiin ati guddoo hataatu malee ani sirraa qabameetiin jira jaalaltii tantee keewuna gootee jirti jedhee akka sanitti jechuudha ansi jaaladheen jiraa dhuguma naan jettee turte ansi jaaladheen jiraa sirraa hafuu hin dandeenye sitti dabalamuu barbaadaa siin jedhee akkasinitti walitti dabalamnee jedhan jechuudha yeroo ishiin gaafatte jechuudha. Wanni kun waan akkaan nama ajaa'ibu jechuudha. Uummanni Oromoo jechuudha mee viidiyoo tana dhaggeeffadhaa mee walitti deebina. Dhaggeeffadhaa waan isaan jedhu jiran mee dhaggeeffadhaa. Ajandaa guddaa ta'e sooshaal miidiyaa kanarratti deemaa jechuudha.
sawaa nu keessa gootu jechuun osoo ta'in nu isii waliin hin jiraannu isiin bakka biraa jiraatii nu bakka biraa jiraanna isiin amma ati bultii xiyya keessaa dhaabadhu jechuudha moo na keessaa dhaabadhu waan akkaan nama ajaa'ibu dhugaa. Egaa akkuma dhaggeeffattan kana viidiyoochi kana fakkaataa namoonni jechuudha kanarratti yaada kennataatii jiran maal jedhanii mucaa kana dhiiroo haadhi immoo akkatti boohaatee jirti warra isaanii akkatti boohaa jiranii akkasuma faamiliin itti bira jechuudha ummata sanitti dhiyaatu yoo jiraate ka jiraatu ta'e ummata kana ishii jechuudha mucaa kana jalaa baasuu qabanii harkaa baasuu qabanii inni jaalatee wajjin taa'u jira laakiin immoo kanarratti wanti tokko jechuudha kan hin jedhu jechuudha dhaamsa akka dhaamsa shamarraniif dhaamutti jechuudha akka nama tokkotti nama siif ta'u qadira kan keetii jechuudha nama si bulchuu danda'u tokko nama jechuudha si bulchuu danda'u tokko na bulchi jettee itti amantu tokko heerumuu wayya malee si fuudhuu wayya malee itti dabalamuu si wayya malee nama si olii nama siif hin taane nama guddaa nama bursi jalaa baafatu tokko itti heerumuu hin qabdu akkasuma immoo wajjiniin bultii ijaarratuu hin qabdu bultiin kun jechuudha nama ati umrii kan kee kennituudhaaf jechuudha umrii kan kee guutuu kennitee fi waliin jiraattuudha malee yeroo ammuma kana walitti dabalamtee ammuma kana gargar baanaadhaa miti jechuudha. Kana beekadhaa jechuudha. Kun barnoota isiniif haa ta'u shamarran. Namni jechuudha bulti jechuun waan qaaliidhaa karaa rabbi jaalatuudhaanii wal fuune jette ishiinuu karaa rabbi jaalatuudhaanii jette haa ta'u malee jechuudha. Kun jechuudha ishiif hin ta'u. Miidhaa ishiirra geessuu danda'a. Akkasuma immoo yoo itti kasaartee maallaqaan bitatte illee jechuudha. Mucaa kana maallaqaan bitattee akkas godhaa jiraatte illee jechuudha. Boodama qaballeessi ta'a. Akkasuma immoo waan ishii bultiidhaaf hin taane bultiidhaaf hin ta'u jechuudha. Mucaan kun bultiidhaaf hin ta'u maaliif jennaan inni xiqqaadha. Booda jechuudha akkuma kana jechuudha namni jalaa butee baasuu danda'a waan ta'eedhaafu innillee yeroo ishiin gaafii gaafattu qaanfatee suuta jedhee akkas jedhee suuta jedhee akkasuma jedhan nama jedhan ishiin immoo jala buutee akka ajaa'ibaatti laa jala buutee mee mucaa xiqqaa ebbileessan qabdu ishiin mucaa xiqqaa eessa geessiti mee eessa geessiti mee isin shamarran akka nama ebbileessaa jechuudha keessanitti laalaati jechuudha bakka ebbileessa kan keetii irra dhaabbattee haasottu san dhaabbadhuuti mee haasee dubbadhu mee yaada rakkinnadhu mee si ajaa'ibaa bara ishiin jala buutee nadhoon guddoon namni hagana gahe kun jechuudha ilkaanoo irra jiraatuu hin beekne garuu akkatti shaffanattee jirti yeroo mucaa xiqqaa kana qabdee akkas gootee cinqite inni rifateef jechuudha kaameera makanaa duraa dhaabbateeti hin beeku eeyyane kalas bakka tolee jira akkasuma jedhaan jechuudha yeroo ani mee akkuma namni wal jaalatutti wal janajjannee wal fuunee miti ani akka nama maallaqaadhaan si bite moo ammoo akkuma namni wal jaalatee wal janajjannu sanittin si fuudhe jettiin laa ati akkuma si jaaladheetumaan sumarraa qabameetumaan yeroo ammaa keessatti dubartiin waan jechuun jedhamuu barbaadee jettee na gaafatte seeraan akka shari'aa islaamaatti na fuute kanarra mallaqaan bitatte jedhanii amma isii fi hanaan lolu jiranii akkamiin natti dhufte meete akkamiin na barte akkamiin haala kiyya na barte akkamiin natti dhufte. Waan sirraa ta'u tokko gadi baafatuu qabda yoo piraankii ta'e immoo piraankiin akkasiidhaa maali mee dhiiroo piraankii osoo ta'e keeka afaan kaa'aa fi bar yeroo keeka afaan kaa'uuf muree fi afaan kaa'uuf jechuudha hollatee mucaan kalas bakka akka tokko ta'ee miira akka tokko keessa galee ishiin immoo abshir jettee inni ilaala akka qabdi asiin achi qabdi akka haasaa kanallee ofumaatti guutti jechuudha. Inni yeroo keeka kun okaleessa keeka muraatii oolanii nadhoon ammana geessituun dhalaan ammana geessituun haadhi isaadhaa jechuudha qaanfatuu qabdee turte bisadha. Nama ishii ta'uu nama bultii wajjin jaarratuu dandeessu tokko filatuu qabdi malee nama akkanaa kana filatti dhiiroo. Wallaahi kun nama ajaa'iba garuu egaa kanarratti jechuudha ijoolleen Oromoo hundinuu yaada kana taatee jirani mucaa kana booda hin ajjeesti booda waa itti gooti mucaa kana jalaa baasaadhaa ni jalaa baasaadhaa mucaan kun akka tokko ta'e maallaqaan bitamee mucaan kun maallaqaan bitamee immoo warra isaaniittis akkatti haadhi isaatis akkatti boohatee jirti kanaafuu mee mucaa kana jalaa baasa bakka jirtanii irratti hojjedhaa mucaa kana jalaa baasaadha warri itti dhiyaattan immoo kun dhaamsa kooti warri itti dhiyaattan mucaa kana suuta jettanii jalaa baasa akka immoo irratti hin beekamne yoo irratti beekames immoo ni ajjeestiin tokko immoo gaafii guddoodha jechuudha ni ajjeestiin gaafii guddoodha kun gaafii guddoodha jechuudha maaliif jennaan yoo shakkite jechuudha mucaa kana waa gooteetuma hin jiru jedhuu dandeessi jechuudha kanaafuu yoo dhugaa jaalala ta'es jechuudha namni yeroo nama jaalatu dhabe kanaaf badii gurguddoo balleessuu danda'a waan ta'eedhaafu
waan kana jechuudha عجيب والله تبغى تيجي كبير ما جي جارة ديو جري مالي مجالس ijoolleen Oromoodhaa yaada kennataatee jiran kanarratti sooshaal miidiyaa irratti jechuudha karaa tiktookii kanan jechuudha ajandaa ta'ee namoota hedduu dhibeetee jira wanni kun akkaraan zim jedhanii hin jiran karaan dubbataniis hin jiru jechuudha wanni kun dubbatuufillee waan nama qaanfachiisu dhalaan illee kan dubbatuudhaaf qaanfatteedha jechuudha Sila leenjii korbeesi fudhatamee watateen haadha korbeesi guddaa geeffannoo. maddii fiigee yoo taate malee. Miskiina wallahi. Eegsuma argate isin maal ittiin madaala wallahi maal jechuudha garuu baay'ee isaa namatti dhagaa ilma namaatirra waan akkanaa kana dalaguu yakka guddaadha. Isin anillee argeetiin Egaa kanarratti jechuudha namoonni hedduun viidiyoo jechuudha yaada irratti kennataatee jiranii viidiyoo irra waraabaatee jiranii maaliif jennaan wanni kun waan zim jedhanii miti akkasuma immoo yoo zim jedhanii yoo dubbatanis akka itti dubbatanis hin qabu mucaa xiqqaa akkas gootee laal safuu Oromoo akkasuma immoo waa hedduu jechuudha. Maqaa nama balleessiidha kun rakkoodha. Kanaafuu waan kana jechuudha balaaleffatanii jiranii ijoolleen hundinuu jechuudha akkamittiin jalaa baasnaan kun immoo gaafii uummataati. Kanaaf viidiyoon har'aa keenya kana fakkaata hordoftoota kee kabajamoo shamarran of eeggadhaa isin jedha nagaan jiraadhaa turtii gaarii. صلى الله عليك